Jaalalaan naqabe yoon ibsadhe safuu hirribnis nan qabu yoon ciisee sirrafu. Eenyurraa si qabdi yaa bareedduun talaa maal hojjeta gurbaan hojjeta moo daldala? Gurbaa makiinaa hafu gurraacha dheeraa duraan addaatti ture garuumma shufeera. Waynuma jaalattan shufeeraaf poolisa jaalaluma tanaa'uu hanganaan hin dhiisa. Maaltu si jaalate yaa barataa keenya jaalaltutu onne tanammaa qabeenya. Leenjii keenya xumuruun duratti namni gaafii qabdan. Anaa gaafii qaba bos. Magaalaan guddittiin Oromiyaa eessa? Finfinneedha. Lafti magaalaan Finfinnee irra jirtu hoo ta'e eenyuti? Ta Oromooti qa. Bos Addis Ababaa jechuun hoo maal jechuudha isa? Uummata magaalaa Finfinnee keessa jiraatu jechuudha. Afaan Oromoo afaan federaalaa hin taane. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu dadhabeeti federaalli Oromoo ta'e. Matiineeksi biroomaan barrika faranjiitti meeqasa? Mureeksi bos 2022 ka. Hayi biroo Itoophiyaan fiigichaan namni bira kutu hin jiru har'a faranjiin akkamitti bira kutte? Bos Itoophiyaan miilaan fiiguu malee sammuun fiiguun beeytu bare. Biroo Itoophiyaan maaliin beekamti ree addunyaarraa? Maqaa tujjaaraa baafachuun addunyaarraa beekamti. Eenyu faa baafachuun? Miliyoon haftaamuu faa baafachuun maali gaatee hoo baafachuu deemta? Lakkii baafachuun deemu. Baankii maqaa kanatti qusatan hundeesseetiin hojii jalqabuu deema. Itoophiyaan kubbaa miilaa hoo taphachuun beeytu? Kubbaan Itoophiyaa laaluu fi deeggaru kilaastaraan facaasuuf lafa qotuuf dongoru. Abeet Itoophiyaa biyya baalaandoorii deemii liqii guuri afooshara zoorii. Abbaa farmaasii daayiparii fidime. Maali daayipariin afaan Oromootiin naa fi misiifiin kannaa yoo jiraatte? Afaan Oromootiin fincaan dhuyduu jechuudha. Mana fincaan daa'immanii kan onlaayinii socho'uun jettu maaliif barbaadde silaati? Turuuzimiifiin barbaade maaliif naan kenninee balaa qalaa haasaa oolta? Siifiin kennaa fi qorannoo dhiyoo tana qoratamte takkaan hojii jijjiiru jira. Qorannoo akkam jettu? Qorannoo daa'immayyooniif daayiparii irratti yaaluu baatan sadarkaan boobboo itti cimuu danda'a jettu takka. Saayinsistii kamii qorate? Saayinsistii Piroofeesar Wisaa Istenyaati qa. Matee hojii manaa dalaydee? Dalage barsiisa. Ati hojii manaa jennaan mana dhiise malee. Bohaarti keenyuuti daddabiin akkanaa kun. Barsiisaa irra deebitee na gaafarta. Ummaan xiyyaa fi abbaan kiyyaa utanumarra wallolu jiranii. Deembai kilaasii xiyyaa ilma haadhaa fi abbaan gosa gosa darsa garaa sanduuqaa. Abdullee hojiin jalqabeette sani dhiifte. Hojii tan baanta muummee keenya. Warshaa shukkaraatiin daabuu deema hin jenne ati. Niin dhiisee bar warshaan niin daaba jeesan. Maaliif? Iddoon dura warshaa shukkaraatiin itti daaba jeesan mitii jira jaanii saniif hin dhiise. Mitiif jecha akkamit dhiifta? Mitiin achi jirtu haati koo. Yaa muummee keenya mitiin agarreeti. Yeroo shukkoorri lafa ganna qabee takkumaatu dhufa achi booda takka naftu. Sadugattuu Abdullee isiin akkamitti wal yaamti? Mitii dabalatee ta'eeti. Silkiitii xiqqoo takka qabdi. Saaboon gurbaa saniif irraa dadhabe. Gurbaa kam? Gurbaatu jaarticha sanii. Duraanuu namni namarra jiru ciiseen nama dhiita. Yaa saaboon kiyya maaltu naaf mala?
Mate kanaaf yaadda kana taanaan salphaadha. Yeroo manni sidiitu lafa ciise lafa dhoyita. Saaboon kiyya lafa dha'uu sin gaafanne bar santur beeyna. Ispoortiin hin dha'uu barbaade malee. Haraaraan nukkaate maantana. Hay saaboon maali bu'ati? Duraanuu sumaan shakkee. Na shawwootu jirta haraaraa diddimtu. Eeysan nagarte mate haraaraa ta'uu kiyya. Kalee ganama si nagarre mana aruusaatti si jaban irratti arabii batarfilaa hin dhabu. Boomume ati hin fuutu hin duutu mataan hundi sirraa dhume jinniin si haa fuutu. Yaa Abdullee hangaan meeshaa manaa hunda guutuu jeetiin fuula dhiise. Meeshaa manaa tan guuttatta kijiba siree halkan irra raftuu hin qabdu. Mee maaluma irra rafta? Isaan irraa rafa hangaan siree bitadhu jeetiin taa'u jira. Ati waa hin fuutu hanga qadaan ga'ee maleekaan si fuutu. Mataan an dhukkubsinii dubbiin irraa dhiisi intala qabaatan teessan na fuusisi. Matee abbaa eessa deemta? Mana taasisaa mucaa kalee makiinaan dhoyitee sanittiin deema. Ati hoo eessa deemtaa deero? Anis achumattiin deema abbaa. Yoo achi deemte hojii ana makiinaa kootu koriqa. Yaa matee numaan kora silaayi. Anniin jarjaraa deema waalcha saniin dafee dhaqqabadha. Matiineeksi biroomaan intalti sana na tujjaara kana dhiiftee akkami gurbaa miskiina sana heerumti. Mureeksi gos osoo ishiin aruusa hin seenne jalaan fuutu. Jalaa hin fuudha jeetiin dhaqee kiyyaan kanniisa qaba gaaguran qabne malee jalatti didde. Akkana jechuun akkam jechuudha. Ati duraanuu aananatti jaan malee siif hin galtu beekumsaa fi qabeenyi akka kanniisaa fi gaaguraati. Kamtu kanniisaa kamtu gaagura. Amma arraba kiyyaaf deemta dhaabi gaagana. Maal jette tujjaarticha keenya abbaa qabeenya silaa beekumsa qabaatte hiyyaa doommeenya. Miskiinummaan xurii dhiqatan ni baati ati unuma jirtaa kasammuu albaati. Qabeenyaaf beekumsa isa kamtu caala haadhatee gaafadhu yaa ilma dikaalaa. Tujjaara safuun beeyne kasammuu darsaa. Sinan beeyne malee an abbaa seeraati Dooktar Magarsaa. Wayanuma shawwadde yaa abbaa seeraa akkaan si shakkine rifeensi dheeraa. Akkas sin dhiisu siin galcheedha tujjaari daddabiin hiyyeessa miidha. Dhiyoo tananii fuute ja'anii baga gammadde saaboon. Baga walumaanuu gammanne matee. Dhugattuu baga walumaanuu gammanne gammachuun tee gammachuu tiyya. Boomata yuunivarsiitii irraa hin eebbifamee dhufe seetee gammachuun tee gammachuu tiyya jetta. Jaartiin fuudhee bara. An beekaatiin baga walumaanuu gammanne siin jee. Atummaanuu gaafa baga walumaanuu gammanne jette san naaf eerte. Ati duraanuu akka feeteetu siiftaa waliin gammanne jiiti yeroo nan mana hin jirre mana rakkinee agartaa yoon cumaa keessiin facaa tortora. Yaa cibsitanya konkolaataan kalee garagale san bar warra keessanii nan bifne. Eenyu faati du'e? Obboleessa kee faadha. Dhiishiin obsaa rabbumaan na fide. Obboleettiin teetis ni duute ergaa yaa cibsitanya obsiga. Wayii dhiishiin obsaa rabbumaan na fide amma soo eenyutu du'e? Yaa cibsitanya ammaas jaarsi keetis hin hafnee bargaanii du'e. Cipsi maali gaa dilli dhume kun kan sirrifachiisin jaarsi keessi boochisa. Baasuma tunnuma. Oromoon akka jettan dhageenye wajji dhaloota irra wajji gangaloota irra wayyaa.
Kan ta'uu barbaadan maatii keenyaaf ollaa sabiskiraayib godha hanga feetan kofla. Sabiskiraayib gootee hin irraanfatin laayikii koflaan barbadeessina misaa'ilaaf taankii. Komantii jala barreessi yoo qabaatte yaada komantii deebisuuf siif galee waada. Hanqina koflaa irraa gaastirri nu qabe ergaa xumure awwaaniin katabe waan na dhageeffataniif galatoomaa horaa bula.